kan weellisaa daadhii galaan dhageessan. Weellisaan kun osoo eegameen guyyaa kaleessaa godina Shawaa aanaa Liban Cuqaalaa bakka Shufee jedhamutti rasaasaan dhahamee du'uu poolisiin beeksise. Daadhiin sagantaa eebba giroosarii irratti dhukaasa gammachuuf dhukaafameen lubbuusaa dhabuutu gabaafame. Dhimmi isaa qoratamaa kan jiru yoo ta'u kan sagantaa sana gaggeessaa ture weellisaa fi barreessaa Tufaa Wadaajoo waan raawwate Buzuu Warqoo Olaanaatti dubbateera. Utikkaate sirba tokko sirba mubzii rasaasaan gajaatamaa shantamaa kana ol dhukaasan namni hunduyyuu isuma isa osoo jennu guyyaa xumura sagantaa keenyaa guyyaa kaleessa ture harkan keessaa isaa 5 walakkaa irra ga'u daadhiin gara waltajjiitti affeeree sirba tokko eega sirbee booda namoonni dhukaasuudhaan hamilee isaanii waan dabaleef bifa DJtiin bilbila keenyarra sirba banaa achi immoo caalbaasii gaggeessaa osuma jirru inni immoo namoota lama ta'anii foodarraan cinuma bakka artistoonni itti ta'anirraan asoo saganticha ilaalaa jiru mana keessa taa'ee as ilaalaa jira. Kun gara waaqatti ol dhukaasaa achi keessa namni tokko akkamittiin akka garsitti dhukaasan hin beeknu lubbuu laphee isaarra rukutanii lubbuu isaa dabarsuu danda'an. Egaa haalli itti rukutame sun waanumatti yaadamee tuma namoota keessa garsitti dhukaafame fakkaata. Kun gara waaqatti ol dhukaasu kun immoo sirbanii taphatu isuma keessa kan rukutame beekamu laphee isaarra rukutan jechuudha. Akkuma rasaasni dhuka'een namni keessaa galaaneen iyyiteen gara keessatti lafa dhee waan ta'eef foddarraa rukutame namni hunduu fiigichaan achi bade namni guddaanis xiqqaanis. Tole artistiin kun otoo wareegameen dura waan isin taasisaa ture waan isin jechaa ture yaadatta maal isin jedha? Miira keessa gallee waan caalbaasii gaggeessaa jirruu fi namoonni asii nyaatanii dhuganii kun dhukaasurra jiru. Caalbaasii kana gaggeessitu eeggannoo godhuu qabda. Caalbaasii kana isaan irraa oduu waan tokko godhin xumuruun qabdu sirgutuu si ajjeesuu beekadhu naan jechaa ture. Waan baay'ee rakaasaa ture immoo weellisuu galaanee bulbulaas nu biratti argamti. Ati immoo maaka sodaattaa rasaasa sodaattuu jechaa ture. Wanta akkasiitiin dubbachaa ture akka inni lubbuusaa darbu akka waan itti beeksise sirboota saafaa irra deddeebi'ee kaasaa ture diijedhaan banaasii akka tokko ta'aa ture jechuudha. Jiddoodhaan immoo sirbi isaa haarmee jedhu tokko dhufnaan haarmeen isaa immoo dhukkubsatteetti mana jirti. Bu'uudhaaf ta'ee si'aafaa ta'ee tasgabbaa'uuf dadhabsiisaa ture gideen keessatti deebi'ee wajjin taa'u. Artist Daadhiin nama akkamiiti ati itti dhiyeenya waan beektuuf? Daadhiin egaa anaaf nama addaati. Nama aartii keessatti waan guddaa hojjetaa jirudha. Kitaabota hangammaa kitaaba 4 maxxansee jira. Kitaaba isaas kitaaba 2 bara kana keessa CD isaa waliin natu eebbisiisee iddoo 3tti. Yeroo hundamoo dubbisaa halkan guutuu hanga saa 8 10 Daadhiin taa'aa bula. Waa'ee maatii isaa beektu qabda? Ijoollee qaba maatiin isaa akkam? Daadhiin kan inni argee ammatti haadha warraa waliin hin jiru garuu mucaa waggaa 16 naannoo 17 ta'e qabaachuu isaa sagantaa isaa irratti argee walla barsiisee jira. Waanuma salphaatti lubbuun Daadhii kan darbe diina meeqa injifatee diina meeqa jalatti waan gadadoo meeqa argee hojiiwwan qabsoo uummata Oromootiif bu'aa buusu waan baay'ee nama hojjetedha. Bakka lubbuun isaatti darbinetti darbe waan ta'eef namni keenya soo qusannoo iddoo waan namni wal ga'utti soo rasaasa dhukaasuu baatanii. Tufaa guddaa galateeffannaa weellisaa Daadhii Galaan rasaasa gammachuuf dhukaafameen ajjefamee kan jedhan hoogganaan poolisii aanaa Liban Cuqqaalaa Inspektar Ittaanaa Girmaa Miidhagsaa bakka sana namoonni 300 ol akka turan tilmaamamaa jedhu. Rasaasa sana eenyu akka dhukaase adda baasuuf gareen qorannaa yakkaa dhaabbatee qorataa jiraachuu isaallee himaniiru. Wanti kun naannichatti haaraa akka hin taane kan dubbatan abbaan gadaa duraanii Tuulamaa obbo Naggasaa Naga'oo immoo uummata barsiisanis dhageetti dhabuu himu. Uummanni mana hoteelaa ijaaree diggisiidha akka miijatitti wayyaamee waan dhugiiti kana halaqixa humna ofiitii olitti baay'ee bitaniitti biyya aanaa irraa goddanyaa walitti guuranii guyyaa 3-4 walitti fufanii diggisii godhanii kanarratti waan baay'eetu jira. Amma fakkeenya naannoo jirutti illee samoonni kana mana lama muka sadii eebbifamee bara kan gubbaarratti illee baay'ee dhokaanni baname gammachuudha jedhameeti bakka inni dhagatoo guuranii guddaa kan kuba dhibbaatiin lakka walii kennaa mana walii abbaa namni ijaaree walii eebbisaa akkanatti jiru kana keessa kun dur hin jiru reefu koo hoggaa reefu guutaan akkanaa ergaa agarre. Kan durii akkam ture bakka kamiifaa itti dhukaasu? Kan durii yoo sargiidhaa halkan keessa hin dhukaasu. Oomishu raamba oomishu hin dhukaasu. Inni utulee aadaa miti yeroo namni wal ajjeesee waan jiruuf sargii namatti kanaan dura baay'ee warra tokko kana gizee ilmi dhalat gizee gadooman gizee guttaa qalanyaa dhuguttaadhaa durin dhukaasu. Yusuf namni biraan qabnu uummatuma barsiin akka du'arratti hin tokkaan gaggarratti akka hin tokkaan nama dhaga'uu dida nama dhaga'uu wallaale. Amma namoonni kaanee jaarsi biyyaa kaanee waadaatti boona jennee yaada qabna. Maal yaada fidee gaara dubbanne gosa bakka biraatti hin citti jalaa namni tuffate namni akkaataa seera baay'een dhaga'aa jiru nama dhokaasu laallachuu barbaada nama dhokaasu. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa. Eessi galatoomaa.